السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجم توتا في جالة توتا داو توتا خينيا تي في كنت جاهكات الراودو سنلقي سبنا ودو تناوجين بيان شيخ عبد الجليل. أمسا قرشان برق ولا ما في كلا صدق كندالتوني موتوما نو بانكوتا على تي أكاونتي كمان رتي قرانو غجي فمو إيجاليتي جرامين. كندالتوتا موتوما أولانو بانكوتا على تي أكاونتي كمان رتي قرانان جل كاميز جرام. كندالتوتا موتوما بانكوتا على تي أكاونتي كمان رتي قرانان تاسفما جرجي مومي من سيرا دكتور أبي أحمد. قرانا غجي فما جرامو بيوني تومسا أكجرانيس مومي من سيرا دكتور أبي إيرانيروم. كانان له كوريوان دابي منه مري بكبوتا أمتا من سيروتا هردفن ولين ولي قلتي وجي راوجون أكا جرانيس إبساني تجروم. دكتور أبي أحمد أرانكنا واجري سانيتي كوندالتوتا موتما أولانو مريسسون كالتين هجي لاتنيروم. والغي كابيني جمتا غجي فماتوري غرا سمبتا أكا غجي فموس منستروني جمتا والغيران يروك إساسو إيساني هجي ديلي أكا هجتن يادتي سانيروم. Hoggasi hundi hojii isaa dhoksaa tokko malee akka iftoominaan uummataaf akka ifoomsuu qabus dhaamaniiru. Baqattoonni Oromoo Shiraa Abdiileetii fi mootummaa Wayyaaneetiin naannoo Somaaleerraa buqqifamanii godina Harargee bahaa kaambii Hammareessaa keessatti argaman rakkoodhaaf saaxilamuu dubbatanii jiran. Amsa kula shambara kuma nama fi kula saddeet lammiileen Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqifamanii kaampii Hammareessaa qubsifaman rakkoo hamaa keessa jiraatu dubbatan. Lammiileen Oromoo miliyoona tokko ol tahan daangaa naannoo Somaalee irraa buqqifamanii kaampiilee hedduu keessatti qubsifamuun isaanii ni beekama. Lammiilee kana deebisanii ijaaruuf uummanni biyya keessaa fi biyya alaa jiraatu karaa adda addaatiin deeggarsa kan godhaa turus. Baqattoonni kun garuu ammas rakkoo cimaa keessa jiraatu dubbatanii jiran. Kaampii Hammareessaa kan godina Harargee bahaa keessatti baqattoota qubsifaman jidduu hammi tokko dhaabbataan akka jireenya haaraa jalqabaniif manneen iddoo adda addaatti ijaaramanii kan galan tahuu ni beekama. Haa ta'u malee ammas baqattoonni 2,900 ol tahan kan kaampii Hammareessaa keessatti hafanii jiran tahu baqataan naannoo magaalaa Jijjigaa irraa buqqifamee kaampii kana keessatti argamu ibseeti jira. Akka baqataan kun himetti mootummaan kanaan dura gara manneen ijaaramanitti isin qubsiifne jechuun kan nu ramadee ture hoggaa ta'uun ammaan tana ammoo baqattoota kaampii keessatti argaman hin qubsiifnu kan aanaa irra jiran qofa qubsiifne jechuun ramaddii keenya haqeeti jechuun namni kun ibseeti jira. Guyyaa kaleessaa irraa qaama dhimmi ilaallatus iyyannus namni nu dhagahu argachuu hin dandeenye. Bakka jirru kanatti nyaata gahaa fi deeggarsaas hin argannu. Kanaaf amma baanetti halkan kanaahuu ala bulaati jirra jee ibseeti jira. Oduu biyya alaa keessaa Kongoo keessatti dhukkubni Iboolaa lubbuu namoota hedduu galaafachuu maddeen garaagaraa gabaasaniiti jiran. Kongo keessatti dhukkubni Iboolaa lubbuu namaa galaafataa jiran. Rippaabilik Dimokiraatawaa Kongo keessatti dhukkubni Iboolaa lubbuu nama 19 galaafachuun jaarmayaan fayyaa addunyaa gabaasee jiran. Kutaa biyyattii kaaba dhiyaa keessatti namni 39 Iboolaan qabamu jaarmayaan kun har'aan tana beeksisee jiran. Kanneen keessaa 3 hojjettoota tajaajila eegumsa fayyaatiin. Ministeerri eegumsa fayyaa Kongo dhukkubsattoonni eessa akka jiran faana dhahuun talaalli Iboolaa kan yaaliif jecha hojii irra jiru kanneen fi jira jechuun ibsanii jiran. Jaarmayaan fayyaa addunyaa akka jedhetti talaalliin kun biyya Awurooppaa, Ameerikaa fi Afrikaa keessatti uummanni kuma hedduun fedhii isaaniin fudhatanii jiru. Kanaaf dhala namaa irratti balaa inni fidu akka hin jirres barameera. Dhukkubni Iboolaa nama yookaan beeylada qaama waliin walitti dhufeenya yoo qabaatan akkasumas dhangala'aa qaama namaa yookaan beeyladaalee dhukkubsattee tuquun daddabruu danda'a jechuun ogeeyyonni fayyaalee kun ibsanii jiran. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduun TV Ingilchaa haqaarraa qabnu hammanumaa oduu biraatiin hamma walitti dachaa nuti gara kiyyaan xumureetiin jira. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.